Hayya shama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofumar App hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha kun Soofumar Appidha. Egaa guyyaa har'as barnoota addaa viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana keessatti irraa barattu itti fayyadamtu jedhee yaada. Viidiyoo kana keessatti kan ilaallu har'a immoo YouTube chaanaalii keessan YouTube chaanaalii nama biraa irratti akkamitti beeksifachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. YouTube lama yoo qabaatan fakkeenyaaf YouTube tokko subscriberaa fi guddaa kan ta'e yoo ta'e YouTube haaraa yoo kan battan ta'e immoo YouTube keessan isa guddichatti fayyadamtanii akkamitti YouTube haaraa kan guddifachuu akka dandeessanidha yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Akkanumallee YouTuberoota Oromoodha warroonni gurguddatan warroonni sadarkaa gaarii qaban kan beeknu kan nu qarqaranis yoo qabaanne isaanis itti fayyadamanii tooftaa kanatti fayyadamanii channel keenya nuuf beeksisuu ni danda'u jechaadha. Akkanuma ijoolleen akkasitti wantoota kanneen qarqaaruu irratti argamanillee jiranii isaan baay'ee galateeffanna. Asirratti osoo barnoota keenyaatiin hin ceeshin dura dhaamsa tokko YouTuberoota Oromoo hundaaf dabarsa. Hundi keessanuu wal taatanii tokko taatanii channel keessan guddifachuudhaaf YouTuberoonni guddatanii sadarkaa gaarii irra jirtan keessatti jiru. YouTuberoota ijoollee ganaa lafaa dhufaa jiran kana future channel keessan irratti channel isaanii beeksisuudhaan akka yeroo gabaabaa keessatti channel isaanii guddatan osoo gootanii baay'ee na gammachiisa. Kun dirqama lammummaa keenyaati. Nu hundinuu wal qabannee yoo kan guddannu ta'e baay'ee irraa fayyadamna jedhee yaada. Egaa har'a channel keessan irratti ta'uu danda'a, channelota namoota beektanii nama biraa irratti ta'uu danda'a. Akkamitti channel keessan beeksifachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu tooftaa kanatti warroonni channel lama qabdan baay'ee irraa fayyadamtu jedhee yaada. Sababni isaas channel keessan isa guddaa irratti channel amma lafaa dhufta yookaan fuulduratti ni banattanii yaaddan future channel isa jedhamu jechaadha. Isa kan achirratti linkii isaa maxxansuudhaan namoonni akkamitti karaa gabaabaadhaan subscribe isin gochuu akka danda'an isinitti agarsiisa jechaadha. Mee fakkeenya tokko isinitti agarsiisu kanaan wal qabate jechaadha. Akkamitti namoonni channel isaanii beeksifatan channelota namoota beekamoo irratti kan jiru isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf YouTube keenya keessa seennee jechaadha. Amma bakka YouTube keenya jira jechaadha. YouTube keenya keessattis Oro media jennee mee search goonu. Namni kun channelota of jala qabamoo hin qabu. Future channel warra jedhan kan of jala qabamoo akkamitti kaayamee waan jiru hin ilaalla. Asirratti Oro media isa jedhu kanarra okeedhaati. Channeluma isaa irratti okeedha. Galaan dhuftanii channels bakka jiru kana asirratti okee beektan argaartan Oromoo vlogs Galaanaa Garoomsaa itti qatafarii maal kan jedhaman kun argaartan asirratti beeksifamaa jiran jechaadha. Namni kun channelli kun kan isaati akkuma argaartan viidiyoowwan baay'eetu as keessa jira. Akkuma argaartan asii jalatti garuu namoota baay'ee of jalatti beeksisuu irratti argama jechaadha. Fakkeenyaaf namni barbaade channel isa jedhamu kana jala yoo seene channel barbaade as jala argatee subscribe gochuu ni danda'a jechaadha. Akkanatti akkamitti nuttis beeksifachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin dura warroon Soofumar Appidhaaf haaraa taatan akkuma kanaan dura isiniin jechaa ture subscribe itti roobsanii akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan gara barnoota keenyaatti haa jennu. Egaa Google Chrome keessan seentu YouTube keessan www.youtube.com jedhaatii search godhaa anasirraa waan qabuuf isarratti okay jedha jechaadha. Itti aansuudhaan tuqaawwan sadeen asirratti argaartan jedhee yaada. Tuqaa sadeen kana tuqaadha. Desktop site isaa kana jijjiiraadha. Desktop site isaa erga jijjiirtanii booda mallattoo bakka profile picture channel keessanii kana okeettan argaartanii achirratti okeettan. Itti aansuudhaan your channel isa jedhu kana okeedha. Egaa bakka kana isin keessa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo asirratti argaartanii customize channel kan jedhutu jira isarratti okeedha al tokko. Akkuma amma argaa jirtan kana layout bakka jedhamu jalatti jechaadha. Akkuma amma argartan layout isa jedhamu kana jalaadha kan jiru settingiin kun future section isa jedhu kana argaa jirtan jedhee yaada. Egaa asirratti jechaadha nama san kan beeksifnu jechaadha. Asirra erga geenee booda add section isa jedhu kana tuqna. Garuu kana dura channel asirratti beeksisuu barbaannu san linkii isaa copy goona. Linkiin kun kan channel isaatti ta'uu kan qabu. Channel san akkamitti linkii isaa illee copy gochuu akka dandeessan isitti agarsiisa. As keessaa ni baana. Amma YouTube keessanii seenna. Egaa channel ani beeksisuudhaaf qophaa'e isa kanadha. Channel kana isinitti agarsiisuu dhaggeeffattoota kan koo. Channel kun Habrat Media jedhama. Channel kanallee isinillee subscribe godhaa haaraa kan baneedha. Afaan Amaaraatiin barnoota adda addaa qabadhee kan irratti dhiyaadhuudha. Future channel jedhee isa baneedha. Isa fuulduraatti isinis subscribe gochuudhaan asirraa information baay'ee argachuu dandeessanii. Egaa channel kanarraa linkii channel keenya akkamitti baasuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Bakka profile picture keessan kana tuqaadha. Your channel isa jedhu kana tuqaadha. Itti aansuudhaan tuqaawwan sadii
linkii chaanala keessanii salphatti argachuudhaaf jechaadha. Tuqaawwan sadiin kan irratti tuqaadha. Share isee jettu kana tuqaadha. Akkanumallee copy link isa jedhu kana yoo tuqxan linkii chaanala kana Hibrat Miidiyaa kana argadhee jira jechaadha. Egaa isa kana fuudhee achirratti nan beeksisa jechaadha. Soofumar app irratti jechaadha. Kanaaf bakka duratti itti deebina. Erga asitti deebinee future section isa jedhu kana keessatti add section isa jedhu kana okay tan. Egaa filannoowwan baay'ee nu dhiyeessaa nu future channel isa jedhu kana irratti kan beeksifnu jechaadha. Channel keenya kan fuulduraati yookaan namoonni akka nu beeksisan kan barbaannu yoo ta'e namoota bebbeekamoo YouTube gaarii qaban, YouTube guguddate qaban jalatti akka isiniif beeksisuuf tooftaa kanatti fayyadamaa dhaggeeffattoota kan koo yeroo gabaabaa keessatti channel keessan ni guddata. Kanaaf future channel isa jedhu kana irra okay dhaadha. Yoo okay jettan asirratti wanta barreessitan yookaan section title bakka jedhu kanarratti waa tokko jettanii barreessadha jechaadha. Fakkeenyaaf ani channel kun isa sirrii kan koodha kan haaraa amma baneedha waan jedhee barreessutu jira sirriitti na hordofaadha. Channel koo isa haaraadha subscribe godhaa. Kana jechuun namoonni akka title kana dubbisanii subscribe akka isiniif godhaniif jechaadha. Channel koo isa haaraadha subscribe godhaadha jettanii jalqaba irratti section title isaanii barreessitanii itti aansuudhaan any channel on YouTube isa jedhu kana sanduuqa kana keessatti okay jedhaadha. Egaa bakka kanarratti jechaadha sekendii lamaaf gaqqabaadha dhaggeeffattoota kan koo paste godhaadha. Linkii duratti isaa jechaadha. Akkuma argaartanii Hibrat Miidiyaa inni jedhu asirratti bahee jira. Akkuma argaartan kana sanduuqa kana qofa right godhaadha. Argaartanii miti sanduuqa kana right godhaadha. Erga right gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo dakanatti dan ishee jedhu jira. Argaartanii asirratti sanduuqa kana right gochuun dagatinaadha. Daka kana dhuftanii immoo dan godhaadha. Erga dan gootanii akka amma argaartan kana chaanaalli kun asirratti dhufeera. Future channel chaanala kan koo kan fuulduraati. Chaanala kan koo isa beekamaa Soofumar app irratti kan beeksisuudhaaf qophaa'edha. Kanaaf fuulduratti title isaa irra barreessa. Chaanaalli koo isa haaraadha. Subscribe godhaa jedhee jira jechaadha. Egaa amma maal gootanii asirratti publish si jedhu jira isee okeedha. Egaa akka amma argaartan kanaan asirratti future channel kan kee asirra godheera. Mee amma channel kan koo irra dhaqee eessa akka seen haa ilaallu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo ni ilaalla. YouTube irra ni seentu. Egaa akkuma amma argaa jirta Soofumar app jala seeneera. Asirra save godhe moo goone isa jedhu channel isa jedhu kanarratti okay jedhee argaartan dhaggeeffattoota kan koo. Hibrat Miidiyaadha asirratti kunu asirratti bahee jira jechaadha. Akka amma argaartan kana channel kan koo isa future irratti bahee jira jechaadha. Namoonni yeroo ilaalan Hibrat Miidiyaa isa jedhamu kana jalqaba irratti ni argu jechaadha. Channel kan koo keessa yeroo seenanii ilaalan asuma irratti subscribe godhu akkanumallee ilaaluu ni danda'u jechaadha. Wanti tokko inni sirreessitan asuma keessaa baanee bakka durattiitti yoo deebine wanta tokko wanni kun dhumarra jira argaatanii. Short viidiyoon fuuldura jira, upload videos isaan jedhaman kunniin fuuldura jira. Gara tokkoffaatti gara gubbaa irratti akka dhufuuf jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo waan sirreessuu nu qabna. Warroonni laaptooppii fi kompiitaratti fayyadamtan sarara ishee kana qaqqabaati ol fuudhaadha. Gubbaa kanarra isinii dhufa. Ol harkisaadha. Warroonni hin qabne immoo isa of bira isa playlistiidhaan keessantu as ta'a wantoota isin asirra kaa'attanii na future sectionii keessantu asirra ta'a waan ta'eef isa balleessaatii gara tokkoffaatti akka dhufu godhaati. Achiin booda immoo gara tokkoffaatti erga dhufee booda wantoota playlistiidhaan keessa san akka haarawaatti add godhaadha. Kana jechuun maal isin fakkaate? Wanni kun dhumarra jira jechaadha. Playlistiiwwan kan keessan dhumarra jira waan ta'eef gara tokkoffaatti akka dhufu gochuudhaaf warroonni kompiitaraaf laaptooppii fayyadamtan sarajii yookaan sarara lamaan kana tuqaadha ol harkisaadha gara gubbaa kanarratti tokkoffaarra kaayaa. Warroonni akka kan mobaayilli keessan immoo isiniif dide maal gootanii asirraa ni balleessitu jechaadha. Playlistiidhaan isin future sectionii keessan keessa kaa'attan jechaadha ni balleessan. Rakkoon qabu YouTube keessan irraan badu waan ta'eef rakkoo tokko isinitti hin uumu. Deebistanii dhumarra godhuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf godheetti isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo isa jalqabarra jiru kana upload video isa jedhu kanarratti okay jedheen asirratti tuqaa sadii tura remove godha. Gara tokkoffaatti akka addaa dhufuuf dhaggeeffattoota kan koo channel sun isa kanas akkuma amma argaa jirtan kana isa kana jechaadha short videodha inni kun isa kanas tuqaa sadiitu jiraas tuqee remove section godha.
amma akkuma amma argaa jirtan kana dhaggeeffattoota kan koo tokkoffaa irratti dhufee jira jechaadha. Jalqaba irratti dhufee jira jechaadha. Namni kamiyyuu yeroo YouTube kan koo keessa jira jalqaba irratti playlist dursa argata jechaadha. Channel kan koo irratti namni kamiyyuu channel kanaaf haaraa yoo ta'e subscribes naa gochuu ni danda'a jechaadha. Keessattuu channel kan isa duratti deebisuudhaaf yoo barbaada ad section isa jedhu kana filattanii playlist dha waan ta'eef kan duratti san short video isa jedhu kan deebisuuf short video yoo jedhe akkuma margartan short video isa duratti lammaffaa irratti dhufee jira jechaadha. Akkuma margartan isa biraas ad gochuu barbaadan asirratti playlist keessanis asirra ad section isa jedhu kana playlist keessan kan asirra jiru playlist isa jedhu kanarra tuqxanii argachuu ni dandeessan jedhudha. Upload video isa jedhu isa duratti ammoo haala kanaan naa dhufee jira jechaadha. Haala kanaan mee gara duubatti deebinee akkamitti akka taa'e isin taa mul'isu. Egaa al tokko refresh godhaadha. Asirra dhuftanii channel isa jedhu kana jala yoo dhuftanii argaartanii miti dhaggeeffattoota kan koo channel koo isa haaraadha subscribe godhaa jedheera. Jara kana Hibrat Media isinii kaa'ee jira jechaadha. Yeroo hundayyuu YouTube kan koo keessa seenee namni as keessa ilaalu jechaadha. Channel isa jedhu kana keessa yoo seene Hibrat Media kana ni argata jechaadha. Yeroo kana subscribe godha jechaadha. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu yoo as keessa seene subscribe ni godha jechaadha. Egaa haala kanatti fayyadamtanii YouTube keessan namoota birootiif YouTube tokko irratti barsiisuu ni dandeessan jechaadha. Namoota akka isin subscribe godha akkanumallee video keessan akka isiniif ilaalu gochuu ni dandeessani. Barnoonni kan koo kanarraa isa kanadha. Dhaamsa tokko isiniif kenna. YouTuberoonni bebbeekamoon Oromoodha. YouTuberoota Oromoo warroota amma dhufan beeksisuudhaaf tooftaa kanatti fayyadamaadha. Isinis warroonni channel lama qabdan channel tokko channel isa biraatiin haala kanaan beeksisuudhaan nama argachuu dandeessan jechaadha. Kanarra qabadee dhufe kana dhumarratti subscribe godhaadha channel kan koo. Video kanas like godhaa. Horaa bulaa.